namni tokko hegeree waan ta'uu barbaadu bifa salphaadhaan isa fayyadu mala Jaappaanonni qoratanii jira. Malli kunis mala Ikigaay jedhamu. Kanaaf mala Ikigaay kun maal akka ta'e akkamitti akka fayyadamtaniin isin ibsa. Chaanala Dr. Elias Podcast jiru kana subscribe godhaa. Akka sagantaan akkanaa kun yeroo ani gadhiise hunda isin bira ga'uuf immoo notification on godhaa. Jechi Ikigaay jiru jecha warra Jaappaan yoo ta'u hiikni isaatis sababa ganama siree irraa si kaasu takka immoo sababa ganama hirriiba irraa dammeeyxee akka kaatu si godhu takka immoo sababa waan tokko hojjechuudhaaf si kakaasu jechuudha. Tooftaan Ikigaay kun namoonni barnoota irra jiran keessattuu barattoonni kutaa gadii, barattoonni yuunivarsiitii amma seenaa jiran, barattoonni yuunivarsiitii seenanii freshman koorsii barachaa jiran, takka undergraduate degree baratee maastarsii barachuu barbaadu, ka maastarsii baratee PhD barachuu barbaadu, fuuldura maaliin barachuu qabaa, fuuldura maaliin ta'uu qabaa jedhee yoo gaafate kallattii isatti agarsiisu kan isa deeggaru jechuudha. Malli Ikigaay kun barattoota qofa hin fayyadu. Namoonni barumsa keessa hin jirrellee jireenya isaanii keessatti kallattii fuulduraa filachuu akka danda'an isaan gargaara. Yeroo mala Ikigaay fayyadamnu qabxiiwwan hordofuu qabnu afurtu jira. Qabxiin jalqabaa dandeettiidha. Wanti ati dandeessu, wanti ati gahumsa itti qabdu yookaan cimina itti qabdu, wanti yeroo barumsa kutaa gadii barattu jalqabaa hamma dhumaa qabxii gaarii ittiin galmeessaa turte. Kan hiriyoonni kee, barsiisonni kee akkasumas namoonni naannawaa kee jiran akka dandeessu ragaa siif ba'an ati kennaa waan kanaa qabda, dandeettii isaa qabda siin jechaa turan maali? Wanti kun gosti barnoota akkasitti ati dandeettii itti qabdu dandeettii yookaan kennaa uumamaan rabbiin siif kenne waliin deemaa jechuudha. Kanaaf cimina kee qoradhu. Waa'ee dandeettii teetii namoonni yaada akkasiif laatan namoota biroollee gaafadhu. Wanta dandeettii itti qabdu, wanta yoon cimee carraaqee yoon itti tattaafadhe nama kamuu caalaa sadarkaa guddaa ittiin ga'uun hin danda'a jettee yaaddu san addaan baafadhu. Qabxiin lammaffaadhaa bu'aa takka immoo faayidaa gosa barnoota sun barachuudhaan argattudha. Kun immoo faayidaa inni biyyaaf takka namoota biraatiif fiduu osoo hin taane faayidaa dhuunfaa keetii fi jireenya kee jijjiiruudhaan maallaqa argamsiisuu, kabajaa fi kafaltii waliin wal qabata. Ogummaan barattu kan bu'aa argamsiisu akkasumas jireenya kee jijjiiru ta'uu qaba. Wanti barattuuf san maallaqa ta'uullee baatu wanti barattu sun karaa kaminuu maallaqa hin fidu taanaan bu'aa hin qabu. Kanaaf wanti barattu waan maallaqa argamsiisu ta'uu qaba. Addunyaa irra ogummaawwan barbaachisanii fi gatii gurguddaa qaban kan yoo ati wantoota san baratte, yoo ati tattaafattee carraaqxee waan barbaachisu hunda guuttattee waan san xumurte ogummaan san haalaan barbaachisaa ta'uu fi addunyaa irra qaalii ta'uu isaatiin kafaltii gaarii siif argamsiisuu danda'u maal akka ta'e sirriitti qoradhu. Gabaan addunyaa maal akka bittu gaafadhu, hubadhu. Kanaaf qabxiin lammaffaa ogummaan ati barattu sun atiif mindaa takka immoo kafaltii wayyaa qaxaramtees haa ta'u dhuunfaa keetiin ittiin hojjettee bu'aa kan argamsiisu ta'uu qaba. Qabxiin sadaffaa tan Ikigaay gosti barnoota ati barattu kun takka dipaartimentiin ati barattu san rakkoolee akkamiitiif furmaata laata? Wanti ati barattu sun waan addunyaa fayyadu moo addunyaa kana irraa wanni beekuu qabnu gosni barnoota kamiyyuu ilma namaa ni fayyada. Silaa kan hin fayyadne taate hin barsiifamu. Garuu hammi inni addunyaa irra nama fayyadu wal qixaa miti. Kanaafuu ogummaan ati barachuu barbaaddu kan addunyaa keessatti dhiibbaa uumu ta'uu qaba. Rakkina ilma namaa furuu fi hawaasa tajaajiluu kan si dandeessisu ta'uu qaba. Wantoota barachuu barbaaddu yookaan fedhii tantee akkasumas hawwiin tantee fedhii hawaasaa waliin rakkina hawaasaa furuu ka danda'u ka fedhii hawaasaa waliin wal simu ta'uu qaba. Yeroo san rakkinni inni furu hanguma guddaa ta'e takka bu'aan takka gatiin inni siif argamsiisu, bu'aan inni siif argamsiisu, mindaan yoo qaxaramtes mindaan itti argattu, yoo dhuunfaadhaan hojjettes hojiin ati itti hojjettu sun gatii guddaa qabaataa jechuudha. Kanaaf gosti barnoota ati barattu tokko rakkina hangam takka fura kajuus qorachuudha. Qabxiin afuraffaa fi tan dhumaa fedhii teeti. Ogummaa tokko barachuudhaaf fedhiin ati qabdu maali? Ijoollummaa irraa wanti akkaan hawwaa turte, wanti ati ta'uu feetu, wanti jaalattu maali? Qabxiin tun hawwii fi fedhii dhugaadhaan si gammachiisan bakka bu'a. Wantoota ijoollummaa irraa jaalachaa turte, wantoota ijoollummaa irraa ta'uu feetu, kan ta'uu ni danda'a jettu san ilaallata. Kanaaf qabxiin tun wantoota ijoollummaa irraa ta'uu feetu san bakka bu'a. Wantoota takka immoo ijoollummaa irraa illee ta'uu baatu yeroo ammaa kanatti wanta ta'uu feetu, wanta dhugaan jaalattu, wanta itti amantu san ta'uudha. Haa ta'uutii garuu addunyaa kana irra milkaa'uudhaaf gosa barnootaa tokko barachuudhaaf hawwiin yookaan fedhiin qofti gahaa miti.
Fedhiin tantee wantoota gabaan barbaaddu, wantoota addunyaan barbaaddu waliin kan wal simu ta'uu qaba. Fedhiin tantee akkasumas dandeettii ati qabdu waliin kan wal madaalu ta'uu qaba. Akkasumas ammas fedhiin tantee fi fedhiin gabaa addunyaa kan waliin deemu, kan wal simu hoggaa ta'e ati addunyaa kana gubbaa akka salphatti milkaa'uu dandeessa. Yeroo fedhiin tanteetii fi fedhiin gabaa addunyaa, yeroo dandeettiin tanteetii fi fedhiin tantee fi wanti addunyaan bittu kan waliin deemu ta'e ati addunyaa kana gubbaa akka salphaatti milkaa'uu dandeessa. Kanaaf fedhii fi dandeettii ta'e hordofi. Gabaa addunyaatis qoradhu. Kana godhuuf gaafilee armaan gadii kanaaf gaafachuu qabda. Ati maal ta'uu feeta? Maatiin kee hoo maal akka barattu fedhan? Biyyaa fi addunyaan hoo maal akka barattuuf barbaadan? Biyyaa fi addunyaa irratti maaltu gatii qaba? Gabaan addunyaa maal akka gaariitti bitti? Wantoota ta'uu feetu yookaan wantoota barachuu feetu san ati maaliif barachuu feeta? Waan ijoollummaa irraa jaalattuuf moo waan hawaasni gatii guddaa kennuufiif moo waan maatiin kee, warri kee, hiriyoonni kee, abbaan kee, saahiboonni kee wanta san akka barattu barbaadaniif maaliif barachuu barbaadda? Sababa kanaas sirriitti adda baafachuu qabda. Kana malees ammas yeroo damee gosa barnoota yuunivarsiitii yookaan kolleejjii deemtee barachuu qabdu filattu muummee takka diipaartimentii dhaadheeffamu kan namoonni baay'een ni jaalatama jedhanii siif faarsan qofa hin filatin isa fedhinnaa fi dandeettiitti qabdu. Akkasumas ijoollummaa keetirraa barachuu hawwaa turte kan dandeettiitti qabdu kan addunyaa irratti na baasa jettee itti amantu isa san filadhu. Yeroo fedhiin filannoo keetiitii fi dandeettiin ta'e wal faallaa ta'an gaafii barbaachisaa kanaaf gaafadhu. Wantaan fedhu kana, wantaan amma barachuu barbaadu kana, namoonni barnoota gosa kana waan fedhaniif, waan dhaadheessaniif yookaan hawaasni waan kana waan dhaadheessuuf jechaan jaaladhe moo waanin ani dhugaan dandeettii fi jaalala isaa itti qabuufin jaaladhe jechuudhaan if gaafadhu. Eegasii yoo dhuguma wanta san akkasini jaalatta taanaan barachuudhaaf itti deemi. Yoo garuu maqaaf ta'ee garuu dandeettiin tantee gara biraa taate gara dandeettiin ta'ee jirtu sanitti deemi. Malli ikigaay qabxiiwwan kana keessaa qaba. Galatooma.